abdiin intalo hawaa yansan yoo gartee nama dhiiraate qabee mana isaa geeffatee ol darbatee cumanatti tooftaa wayitiin Sumayyaan akkuma ashangulliitiidhaatti nutti wachaa jirti akkuma gartee kaartoona akka nama gartee waan lubbuun qabnetti nutti wachaa jirti akkuma garteen gaa sababa Sumayyaatiin jechuudha. Saydolleen gartee baay'ee takka gartee laffaa jira. Matulleen gartee asirraa dhugumatti gartee baay'ee takka gartee hedduu dhiphannee rakkataa jira jechuudha. Ani sababa kana kun viidiyoo waraabuu dhaabeetiin jira jechuudha. Har'aanti nagaru waan nama gartee jabaateetu na fide. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftii asirraa hundi keessan bakkum jirtan nageenya rabbi isin barakaatu. Isin jalaa badeetiin ture. Har'aanti na deebiin jira. Waan jabaateetu gartee na bachiise. Yeroo ganii gartee waan takka yeroo gartee kuma qabattee eegalamte hedduu gartee ulfaattee bal'attee gartee haala hamaa keessa nama galchiti. Sababa gartee Saydoon ayyuu fuudhiti wal qabatee bultiin Saydoodhaa jechuudha. Facaatee jirti jechuudha. Saydoon hanga ammatti Sumayyaa barbaachattuma jira. Anillee gartee asirraa viidiyoomaan gartee isiniif waraabin malee airpoortii gartee guyyaa hundaan gartee guyyaa gartee xiyyaarri Yamaniyaadhaa achirraa ka'ee gara Finfinnee Boolee airpoortii dhufu galu guyyaa san hunda jechuudha durseetiin gartee yeroon dursee osoo gartee xiyyaarri hin jiru duratti airpoortii Finfinnee Boolee airpoortii yeroon dhaqee dhaabbadhee eegaa oolee galaa jira jechuudha. Hanga ammatti humaan gara jechuun asitti dhufetti. Haalli gartee ammaan tana deemaa jiru baay'ee takka gartee ulfaataadha. Saydoolleen gartee akkuma gartee viidiyoo saraa gartan magaalaa Yaman sanaa irraa ka'ee adan deemee jechuudha. Isii barbaacha. Maaliif Sumayyaan adaniin jiraattee viidiyoo gadhiisee turte. Hoggaanni gartee adan dhaqu isii barbaacha hoggaanni adan dhaqu Sumayyaan ammoo ani achiin jiru jettee viidiyoo biraa gadhiistee turte jechuudha. Ani Saydoo jalqaba osoo inni gartee hin deeminiin Saydoo Sumayyaan tun gartee biltiidha. Amma adan haa jiraattu yookaan immoo bakka biraa haa jiraattu waan isin jettu kana gartee dhugaa seetee hin deeminiin. Tasgabbaayiti karaa biraatiin hordofi malee tasgabbaayii deemtullee magaalaan adan magaalaa guddoodha. Magaalaa gartee kanatti unkaan garteen nama dhiisii nama gartee waa beeku haa gartee miilaan deemu haa gartee bakka itti dhokatu beeku barbaadan hirkachuu dhiisii re'ee jechuudha. Re'ee yookaan lukkuu takkaa'u barbaadee gartee hirkachuun ulfaata magaalaa guddoodha. Yoo gartee bakka isin qubattu beekte yoo gartee nama isin achi haa beektu ta'e nama isin bira buutu yoo jiru ta'e yoo gartee gama san hordofte malee akkamatti nagaa fayyaa jechuudha. Bahara gartee bakka isin deemtee viidiyoo raabtee baharri gartee bakka baay'eedha jira. Deemtee achi laaluun faayidaa hin qabu. Tasgabbaatii taa'iti yoo ta'e karaa biraatiin hordofi malee hin deemin hin jenna. Osoo gartee magaalaa sanarraa hin ka'in jechuudha. Abdii faalletti mee aboo gurbaan kun gartee yoo adeemutti illee kophaa gadi hin dhiisinaati wajjin deema. Garuu wanni deemtaniifis hin jiru. Yoo bahara ta'e magaalaan san biyyi san gartee bahara hedduu qabdi. Sumayyaan ammaan tana bakkanaan jiraattee viidiyoo raabdee gadhiisuusidha. Dhugaa ta'uu danda'u. Maaliif bakka san daayirektii yoo himtu ta'e nan dhufanii jettee waan yaaddoo jecha bakka tanaan jiraattee isin viidiyoo waraabuun sila soba. Sumayyaan shaaxira. Ashangulliitti nu seeti Sumayyaan. Akkuma ashangulliitti gartee asiin jira, achiin jira jetti. Bara nama gartee waan kaartoona jechuudha. Nama gartee horii nu seete, loon nu seete. Ani Sumayyaa gartee asirraa dawaleen ture. Na jalaa kaasa bilbila. Sumayyaa waan kun gartee sirree miti. Tasgabbaayee. Sagalee isin dhageessuun fenne maaliif tasgabbaayee namni kun gartee abbaa manaa keeti. Abbaa manaa kan ka'e immoo sii qabachuu hundaa wanni teetee jira. Fuudhuun gartee siraan hin baane. Abbaan manaa gartee jaartii lama fuudhuun gartee jaarsa keetiraan hin baane. 3 4 dandeenyaan rakkoon qabu. Ni gahaa kalas tasgabbaatii ilmaan qabadhuutii bakka jirtu bahin jeen. Antee minaa gabbanan jette. Sumayyaan gartee duraan akkaan naangiteen beektu. Antee minaa gabbaa. Akka inni gartee naxxabate. Akka inni gartee naxxabate kanatti
anis itti taphadhaatti maal si taphatan jira Sumayyaa. Egaan waan kanatti galee jira jalqaba leessisu gartee akka fuudhu hayyamee fi amma baran kana joonis sagalee nara cuftee jechuudha. Inni kan ta'e gara sojjiin gartee haasan qabu hin jette. Sojjiin haasan qabuuti sojjiin haasan qabu asiin kabaja atillee gartee nara dhaabbulee ittiin hin jette jechuudha. Ittiin deebisee nara cufattee ittiin deebisee dhumarratti anaafeeti kabaja walii qabnaa. Viidiyoolee gartee narratti waraabee nan jette. Viidiyoolee gartee waa xiyyaa waraabee nan jette. Hai. Sumayyaan hanganoota akka gartee obsanuuf dhabdee jechuudha. Ifi ammoo akkanatti gartee ashangulleetti nu godhaa. Akkanatti gartee waan hamaa gartee kan nuti dubbannu. Anullee gartee hammeessitee nu hubattee jechuudha. Garuu Sumayyaan gartee ammaan tana sirrii hin jirtu. Sumayyaa በጣም ኃይለኛ ጥፋት ከጥፋት ላይ ጥፋት እያጠፋች ነው። በእውነት ገሮ ማሪ ቤታኒ ሰይዶን ገርቴ ሱመያ ዮ ገርቴ ኻን አከሲን ሀርከስ ሰይዶ ጀለት ኹፍትዮ ኩሉር ባይቴ አኒ መላ በሬዳን ዳፍ ሰይዶራ ሱመያን ገጀቴቲ ሀርከስ ሰይዶ ጀለት ሚሌ ሰይዶ ጀለት ኹፉ ዳፍቴስ ገሮ አኒ ዋና ከሲለ ዮ ጀባቴ ማለ አኒ ገሮ ሰይለ ጎድ እንጁ ነው ሰይዶቹ ሰይዶራ አኒ ሰይለ ጎድ እንጁ ነው ማለፍ ጃርቲራ አርቴ bakka hammaatti waan biraa keessa galtee jirti. Saniifuu haadha maaliitii mee afas gabbootu qooy jenne obsaa jirra. Garuu ammallee nuti hangafa illee waan taane akka isaan gartee addaan bahanii gargar faca'anii feena. Kan tokkotti hin fedhu. Akka isaan gartee walitti deebi'anii jireenya isaanii gartee kan dur caalaa gartee fataa zanaa jedhanii gammachuudhaan mana isaanii bareedaa gartee kan dur caalaatti wajjin fataa jedhanii fedhaachuudhaan. Akka isaan gartee gamas faca'anii hafanii fedhaachuudhaan. Akka fedhallee waan taane Sumayyaan Sayidoorraa fagaattee harisiin dheetu hin jiru. Sayidoolleen jechuudha Sumayyaarraa haadha manaa ilmaan isaarraa fagaatee gam tokkollee wani dhugu hin jiru. Garuu sheexaanni isaan gidduu seenee jira. Sheexaana hamaa seenee jira. Sheexaana kana ammoo akkamitti gidduu baasnaa dhamma. Fagaattee gaafina ta'anii. Sumayyaan ammoo haalli isiin keessa jirtu haala gartee baay'ee gartee nama gorsee gartee gorsa hammaata kanaaf jira malee akkanatti gartee kophaasiidha akkanatti istiraatejii baafatee jechuudha. Achiin istiraatejii gartee kuma mootummaa qarqoos maal jedhan mootummaa ashangulleetiidha san seeruma addaa baafatee bara istiraatejii addaa saniif kun gartee sirrii miti. Akkanatti lafaan noqota jirti jechuudha. Lafaan noqota jirti. Gaarii miti namni gartee haadha ilmaaniiti yoo gartee bakka hamaarratti kuftee qaanyidhasi. Amma Sayidoon adan dhaqee jira. Adan irraa gartee dhabee hayyee ol deebee jira. Keellaallee maalillee gaafadheen jira jee. Keellaarraa namni naqee dabraa bara. Karaa hedduu jira. Keellaa yoo gartee keellaa san gartee basuma godhanii maal godhanii yoo kadabran ta'e yoo kaseenanii baantees keellaa malee karaan biraa jira. Makina Hilux makina gartee chaasiin irraa naqee karaa biraatiin si dabarsu hedduu jira. Saniif san kan wanni gartee keellaa yoo hin ta'u san gartee dhiise. Garuu arras ta'e borus ta'e yeroo horii qabde Sumayyaa gisee yaalesh asibbaትና ከዚህ በኋላ ይበቃሻል። ልጆችሽን ያዢና ወደ ባልሽ ወደ ሰይድሽ ተመለሺ። ይበቃል። ወደ ህይወታችሁ ተመለሱ። ይበቃል። ገረገርቴ ጅረኛ ከሰኒ ከንዱራት ዴቢያን ስንጃችሁ ማለት አከገርቴ ሰሬ ማራቴ በቃ እንቀብዶቹ አች አካናቶም ጋር እንት የማለፊዮ ገርቴ ሀማቴ አማንተና ሰዶለን ገርቴ ዋን ብራ ከሰገላችሁ ያደ ብራ ያደ ጋሬንቶ አማ ቴሌፎን ቢቴፍ መኪና ቢቴፍ አማ ሰዶ ማላንጀ መኪና ነኝ ጉራንጀ አቦ መኪና ዝራኑ ጋር ጀርተ ቢቴ እስኑ ገርቴ ቢየማ ጀርተኒ መኪና ታኑን ቀብንተ መኪና ዝራኑ ቀብደኒ ማላ ገነቴ ጋዋቲ ጋ ስላከ ከቲንገርቴ ስላከ ከቲንገርቴ ያደፊ ቢቴፊ ኢሲን እንፈነ بينا ما تقدر مشهد ده خن قدرت بيتونو وقاري متي سلا قدرت مخينا سن قدرت خرابيا قبضة قلشون ديس قلشون ديسو بلاش والله خذ لك نيته وندافو أبدين قدرت مخينا غروف ديمنا مالنا لنجة مخينا غرون ركون قبضتي بقى يسنجل تورد فرتت يفدارن جنيتون أبدي أكملتي غافة قدرت سميان باتو
gaafa gartee sumayyaan gartee meeshaa gurgurtee deemtu arkuu dadhabe. Mucayyoon gartee hawaa geessanoo akkamitti arkuu dadhabde akkamitti gartee beekuu dadhabde akkamitti wajjin galtee mana tokko keessa wajjin galtee fakkaatee egaa akkasuma mana tokko keessa gartee sumayyaadhaa fi hawaan sanii wajjin galan. Abdiin ammoo achuma gartee naannoo san gartee wajjin galanis akkamitti marayyaa tokkollee jechuudha information gartee tokkollee kama dhabde hawaan sana kama dhabde jechuudha. Ammallee gartee mistira gartee tokko jira garuu akkamitti abdiin intaloo hawaa geessan yoo gartee inni gartee nama dhiiraa ta'e qabee mana isaa geeffatee ol darbatee jechuun manatti tooftaawwatiin hawaa keessaa waa baasuu qaba. Hawaa hambisuu qaba jechuudha. Maaliif gubbaan garafe maaliif jalaaliin garafe akkuma godhee tooftaawwatiin hawaa keessaa waa baasuu qaba jechuudha. Maaliif hawaan dhibbatti karaa sumayyaan deemtu yoom akka baate eessa akka deemtu hawaan ni beektan kan gartee hubadhetti dhibbatti beekti. Garuu isaan ammallee gartee wajjin taaniti sadii wajjin taaniti maaloodhaa xar jedhanii jechuudha. Kun sirri miti. Kana ammallee gama kiyyaan gara airpoortiin hordofaatiin jira. Yoo gartee kaasiin dhuftu ta'e abadan gartee nan dabartu. Inshaallah rabbi wajjin. Saniif isinis dura godhaadhaa. Waan jiru gartee isin biraan hin gahaa. Viidiyoo laayik godhaa namoonni gartee yaasuu biraa sabskiraayib godheen sabskiraayib godhatee maayitaadhaa. Galatoomfadhaa. Assalamu alaikum.